Ashama akkam jirtu jaalatamtoota daawwattoota koo. Egaan akkuma baratame egaa har'as viidiyoo isin barsiisuu danda'u jedheen yaadee kan adda ta'e tokko qabadhee dhufeen jira. Egaan mata dureen keenya har'as shamarreen tokko yeroo durbummaa ishee jaarsa isheetiif kennitutti of eeggannoo gochuu qabduu fi akkasumas inni dhiiraa sun immoo durbummaa sana yeroo fudhatutti akkam godhee osoo dhukkubbiin shamarree sana irratti osoo hin dhaga'amiin fudhachuu akka danda'u kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafuu egaa warroonni chaanaalii koof haaraa dhuftan baga nagayaan dhuftanii isiniin jecha viidiyoolee barsiisoo adda addaa haga ammaatti isin darban chaanaalii koo jala seenuudhaan eega ilaaltanii booda yoo isinitti tole qofa subscribe akkana gootan isin gaafachaa. Warroonni maatii koo taataniif immoo yaadaa fi hamilee naa kennaa jirtaniif guddaa galatoomaa. Amma kallattiimaan gara viidiyoo keenya har'aatti seennaa na waliin tura. Egaan durbummaa jechuun akkuma beekamu biyya kamiyyuu keessatti wanta kabajamaa fi bakka guddaa qabu ta'uun isaa beekamaadha. Haa ta'u malee egaa yeroo tokko namoonni yeroo durbummaa kana fudhatanitti of eeggannoo osoo hin godhin wanta kana yeroo raawwatan jireenyi isaanii inni itti aanu sun egaa gara rakkootti yookiin immoo gara wal dhabdeetti akka deemuuf sababa akka ta'utu himama. Egaan wanta kanaan wal qabatee egaa seenaa yaadadhe tokko yoon isinitti hime. Shamarreen tokko nama umriidhaan ishee caalu tokkotti heerumti. Sana booda gaafa guyyaa cidha isaanii egaa gara mana ciisichaatti eega seenanii booda abbaan warraa ishee yookiin immoo namtichi ishee fuudhe sun durbummaa ishee fudhachuu hin dandeenye yookiin immoo itti ulfaate jechuudha. Egaan akkuma isinitti hime egaa isheen umriin ishee ganaa umrii dargaggeettiitti dhufuu jirti. Naannoo umrii 17 turte. Inni immoo dulloomee ture jechuudha yeroo sana. Sana booda egaan akka aadaa isaaniitti immoo yoo abbaan warraa wanta kana dadhabe miizeetu akka gargaaruun yookiin immoo akka fudhatuuf godhama. Haa ta'u malee egaa wanti kun guyyaa sana qofa irratti dhaabbachuu hin dandeenye jechuudha. Shamarreen kunis jaarsa ishee dhokattee yeroo baay'ee namticha miizee kanaa waliin yeroo baay'ee egaa wal quunnamtii saalaa akka raawwachaa turtee fi jaalallis irraa akka qabe shamarreen natti himte na quunnamtee turte jechuudha. Egaan sababni wanti akkasii akka uumamu kan taasisu keessaa inni ijoon yeroo durbummaan kun fudhatamutti dirqama steeppiin yookiin immoo gochootni tartiibaan raawwatamuu qaban jiru. Yoo wantoota kana tartiibaan of eeggannoodhaan yoo hin raawwanne egaa durbummaa kana fudhachuun nutti ulfaatuu danda'a. Akkasumas egaa shamarree san irrattis dhukkubni ulfaataa mudachuu ni waan danda'uuf warroonni dhiiraa sirriitti dhaggeeffatanii hojii irra oolchuu qabdu jechuudha. Egaan yeroo durbummaa kana fudhachuuf qophooftutti of eeggannoon gochuu qabdu keessaa inni dura wal quunnamtii penetrate ta'ee daftee raawwachuu hin qabdu. Egaan kana jechuun maal jechuudha? Isheen wal quunnamtiif qophii yoo hin taane daftee dirqisiisuudhaan qaama saalaa kee kaastee qaama saalaa ishee keessa seensisuu hin qabdu jechuudha gonkumaa. Kanaan wal qabatee egaa wantoonni godhamuu qaban jiru. Isaanis maal inni tokkoffaan shamarreen sun amma sitti amantutti yookiin immoo nan miidhu jettee amma amanamummaa ishee sirratti dhiistutti sirriitti wanti kun salphaa akka ta'ee fi sodaachuu akka hin qabne egaa sirriitti taphachiisaa itti himuu fi amansiisuu danda'uudha qabda. Itti aansitee immoo qaama ishee egaa maasaaj gochuun sirriitti qaama ishee guutuu tuttuquudhaan akka sirriitti qaamni ishee guutuu ho'uu fi wal quunnamtii saalaaf dadammaqu gochuudhaan turtii wal quunnamtii saalaa dura jiru yookiin foreplay times irratti sirriitti maraachuudhaan dhungachaa qaama ishee wal quunnamtiif qophii gochuu qabda. Sana booda isheen wal quunnamtiif qophii ta'uu ishee irraa hubachuu danda'uudha qabda. Egaan ispeeshaalii wanta kana egaa afaanii baastee sitti himuu baay'ee waan itti ulfaatuuf beekuuf sitti ulfaachuu danda'a. Haa ta'u malee egaa turtii wal quunnamtii saalaa dura jiru kana irratti yookiin immoo foreplay times kana irratti yeroo dheeraadhaaf dhungachaa tuttuqaanii yeroo turtutti fedhiin wal quunnamtii raawwachuuf qabaattu waan baay'ee dabaluuf osoo hin beekin yoo gara wal quunnamtiitti seentan baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Sababbiin isaas maaliif isheen osoo hin yaadiin waan ta'eef waan kana kan raawwatte yookiin waan wal quunnamtii saala kana kan raawwatteef dhukkubbiin yeroo kana jiru kun baay'ee hir'ataa fi jechuudha. Yoo kun hin taane garuu sodaachaa waan ta'eef dhukkubbiin kun itti dhagahamuu danda'a jechuudha. Inni itti aanu shamarreen sun wal quunnamtiif qophii ta'uu ishee eega mirkaneeffattee booda qaama saalaa kee gara qaama saalaa ishee keessatti seensisuu yeroo yaaltutti suuta jettee ta'uu qaba. Meeshaa kee gara meeshaa ishee keessa seensisuu kan qabdu.
jalqaba irratti egaa meeshaa kee harka tokko afraffaa yookiin immoo ruubii isaa ega seensistee booda suuta jettee immoo walakkaa isaa gara keessaatti dhiibuudhaan itti aansitee gaappii xiqqoo ega kennitee fi booda yookiin immoo boqonnaa xiqqoo ega kennitee fi booda suuta jettee guutuu isaa al tokko keessa seensistaa. Egaan yeroo kanatti egaa qaamni saalaa kee yeroo seenuu fi yeroo ba'utti of eeggannoo guddaadhaan yookiin immoo ispiidii xiqqoo ta'een qofa suuta jechuudhaan raawwachuu qabda. Sababbiin isaas shamarreen kun egaa yeroo jalqabaatiif waan ta'eef egaa wanta kana kan raawwachaa jirtu qaamni ishee uramee yookiin immoo tarsa'ee waan ta'eef qaamni saalaa dhiiraa kan keessa seenu dhukkubbiin waan uumamuu danda'uu fi akkasumas walquunnamtii itti aanuttis egaa na dhukkuba jettee akka hin cinqabneef suuta jettee walquunnamtii raawwachuu danda'uudha qabdaa jechuudha. Egaa kanaan wal qabatee shamarreen tokko akkuma beekamu egaa turtii walquunnamtii saalaa dura jiru irratti yoo kan sirriitti tuttuqaniinii fi dhungataniin ta'e egaa qaamni saalaa ishee akka jiidhu beekamaadha. Haa ta'u malee egaan wanti kun yeroo tokko tokko egaa naachuraalii yookiin uumamaan gogaa ta'uu danda'a qaamni saalaa ishee jechuudha. Ispeeshaalii egaan shamarreen sun walquunnamtii saalaaf yoo sirriitti qophii hin taane qaamni saalaa ishee goguu danda'a. Kanaafuu egaa wanta kana hir'isuuf dibatoonni adda addaa fayyadamuu dandeessu. Isaan keessaas oil ovil kan jedhamu jira. Production kanneen biraanis ni jiranii kanneen salphaatti argachuu dandeessan keessaa oil ovil viva kan jedhamus yoo argattan gaariidha. Egaan dibatoota akkasii kana fayyadamuudhaan rakkoo hanqina dhangala'oo gahaa qabaachuu dhabuu qaama saalaa shamarranii kana ittiin furuu fi akkasumas dhukkubbii yeroo walquunnamtii saalaa kana hir'isuu dandeessu jechuudha. Egaan akka waliigalaatti yeroo tokko irra deebi'uudhaaf walquunnamtii yeroo raawwattanitti battaluma shamarree sanaan wal argitanii daftanii walquunnamtii raawwachuu osoo hin taane wantoota hedduu sanaan dura jiran raawwachuu danda'uudha qabdu. Isaanis turtii walquunnamtii saalaa dura jiran wal tuttuquu wal dhungachuu fi kan kana fakkaatan raawwachuu qabdu. Akkasumas egaa shamarreen sun akka ati hin miinee fi sitti amanuudhaaf sirriitti amansiisuu danda'uudha qabda. Haga danda'ametti egaa qaama ishee mara harka keessaniin tuttuquudhaan gara fedhii walquunnamtii saalaa keessa akka seentutti tuttuquudha qabdu jechuudha. Akkasumas egaa fedhii walquunnamtii saalaa raawwachuuf qabdu akka kaka'ee fi yookiin immoo akka itti dhufe beekuu danda'uudha qabdu. Lammaffaa irratti kan ilaalle suuta jettee walquunnamtii raawwachuu akka qabdudha. Jalqaba irratti egaa qaama saalaa kee harka takka afraffaa kara keessaatti seensistaa. Sana booda walakkaa isaa, sana booda immoo guutuu isaa seensistaa. Yeroo seensistee baastu kanattis egaa ispiidii suuta jedheen ta'uu akka qabdu ilaallee jirra. Sadaffaa irratti immoo liibrikaantota fayyadamuudha jechuudha. Egaan daawwattoota koo an Dr. Abdiisaan ture. Haga ammaatti waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Viidiyoo barsiisaa kan biraatiin hanga wal arginutti nagayaannaaf turaa horaa bulaa.